بالبلا مي بالبلا بتدي ايه بتدي مي نوتي بني تاجين جالتي ايه والله جالد دي غلطهم جمدي ايه والله جمدي هي ما يقول وانا نتجمدوا دشي ايش بقى جمدي كوبلو خنكي خن اركي جمدي ولا انو ما شاء الله ادو غلطوا عشان غلطهم يا جي على مسكينه ركون قب اما بالبلا هي سيفين ارجع بالبلا هي سيف قدتي اني سيفين بالبلا اتسنا بالبلتا كوبليتي ام جزمهون داو سبرا دابدا akkuma beekamutti gargaarsi uummanillee gargaarsa siif godha miidiyaa tokko tokkollee dubbisuun ture miidiyaalee dubbisuun ture akka si dhiyeessaniif jechuu gargaarsi kan kee akka Oromoo qofatu sun ta'e akka Itoophiyaatti akka deemu waan barbaaduuf nama hedduutu Oromoo bichaa osoo hin ta'in ijoollee hedduu namoota hedduu sabaaf sablammii hedduutu si gargaaru barbaada si bira dhaabbachuu barbaada si galee kanaafuu akkaawuntiin akkuma beekamutti akkaawuntiin amma banamee uummanni ni beeka ustaazota imaamota ganda saniitiin kan akka abbatti kan akka haadhatti bira dhaabbatu jiraniin akkaawuntiin banamee ni beektan kan nama keenya akkaawuntii yoo maqaa isaatiin banamee irra namni maallaqa kanna ni beektanii miti kana hundi keenya waan beenu obboleeyyan isa malee xixiqqaa lamaatu jira maqaa isaaniitiin isaan sadeeniin akkaawuntiin haa banamu isee akkaawuntiin banamee hundi keenyaa Khalid bira dhaabbannaa jechuu barbaada Khalid akkuma beekamutti ijoollee xixiqqoo ijoollee lama isa waliin jiranii mee isa jiran ijoolleen obboleeyyan kee xixiqqoon ijoolleen ala jirti gabbaan okay okay so akkuma beektanitti abbaan isaa asum isiniif gaafadha deengaddalee gaafadhee ture asuma irratti gaafadhara deebisee jechuun warran dhageenyeef Khalid abbaan keessan isin gargaaraa jira yaran jiru erga harmeen kan kee gaafa dhukkubsatu isii itti himtanii bilbiltanii duraan harmee teessan malee namni gargaarsa isinii godhu ni jira hin jiru wallahi harmeen too maal hojjetu turte naman dhageenyeef dheengadda baay'isawii gaafachuun ture naman dhageenyee jiraattan harmeen kee maal hojjetaa isin guddisuu turte suuqii shaqaxa abbaan keessan takka isin gargaaree hin beeku wallahi guys gaaffii hedduu gaafachuun barbaanne miidiyaa irratti akka dhiyaate waa hunda dubbachuu barbaada maaliif jennaan maaltu isa baaseenna dheengaddalee gaaffii isa ta'eef tiktokiin kan darbemi nama guddaa bira taa'uu qaba ture Kadiri tiktokiin isin adabeeti keessaan na barreessaame keessaan na barreessa tiktoki adabee hayyee dubbii takka dhaga'u ture abbaa duulaa gammadaa moo dubbii dhugaati na deebisaame asumaan soba moo dhugaa na barreessaa jira kun na barreessaa jira dhugaadha waaw dhugaadha ay dasja akkas taanaan dasja wanta sanis akka hojirra ooluuf dhugaadha jee abbaa duulaa gammadaa akka isin si barsiisuuf waadaa si seenee jira dhugaa dubbanna amma mucaa kana akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti irraa haasawamuu ture jechuudha. Hundi isaaniitu viidiyoo irraa waraabbatanii vaayiraalii mana isaanii vaayiraalii tiktokii isaanii viidiyoo isaanii irratti waraabbatu malee namni waan qubna garaaf miidiyaa guddaa tokko irratti haa bahu jee duula godhe hin jiru. Mucaan kun amma EBS TV irratti bahuu qaba because gammadaa shoollee achirratti illee bahuu qaba. Yoo achirratti moor sagaleen isaa kana caa dhageeffamee rakoon isaa mannilleen kan namuu qabaaf isin galee mucaan kun xiqqaadha wanti inni godhe wanti har'a mucaan kun godhe boruu dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajamu godhe jechuu dhugaadha ture itti dawwalee jira ashi dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman qaalii haadhaaf abbaa isaanii akka dhagahan irraa baratanii jechuu mucaan kun amma seenaa hojjete seenaan qawwee tokko su qofaa miti qawweedhaan wanti jiru qofaa miti dhagaa darbuu qofaa miti seenaa hojjechuu jechuun
qaal haadha tan teeti sanuu tajurtu osoo hin ta'in namni tajurtu hin godhu isin galeen kwaan ta duutee miti seena waan haati tan teesin jette ta lubbuun jirtu hin godhu namni amma isin galee namni amma dhiira dursa dhiira alatti wal bare kana dursa jechuun haadha ofii caala jechuun qaalii haadha ofii caala qaalii mucaa wal baratanii isaaf duutii isaaf jireenya isii kaniti jechuun mucaan kun umrii isaa 14tiin qaalii haadha isaa dhagee jechuun isti dhaloota akkamitti oomishamaa qaalii duu akkasii jedhamee dhalootni biraatilleen haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman jechuun gaafa namni haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajaman biyyaafis ta'an ollaafis ta'an manaafis ta'an bultiifis ta'an jechuun namni haadha abbaa isaatiif hin ajajamne biyyaafis hin ta'u bultiifis hin ta'u ollaafis hin ta'u waan takkaafullee hin ta'u akiraa isaatiif illee hin ta'u jechuudha. Sinigalee kanaafu mucaa xiqqaan kun fakkeenya jechuudha fakkeenya dhalootaati. Dhalootni amma gizee hedduu warri mataa jabaatan kun warra haadhaaf abbaa isaaniitiif hin ergamne namni haadha abbaa isaatiif ajajamu namni haadha abbaa isaan tolee jiru nama narrabsu nama guddaa narrabsu sinigalee sheekota narrabsu xiqqaa kabaja guddaa kabaja jechuudha. Dhaloota nagiyaatu uumtaa jechuudha gaafa dhaloota akkanaa jajjabeessite dhaloota akkanaa barumsa irratti baradhu jettee gaafa jajjabeessite anamma mucaa kanaaf silkii kan hin biteef waan biraatiif miti soo hamilee isaatiif mucaan kun xiqqaadha just namni tokko isa qofa dubbisuu barbaadu jira sinigalee dubbii miistira nama biraatti himee isatti himan amma waan ta'e isaan jechuudhaaf akka meekaalii dikkanni jennaan silkii nama yoo ta'e akka konfidensii barbaadetti nama sanii hojjaa haasa'uu hin dandeessu silkii isaa yoo feetee yoo maybe waa godhuu dandeessaaf qobatti waan akkanaati silkii si ergaa bika akkanaati waan akkanaati si godhaa itti haasa'uita jechuudha saniif silkii biteef malee sooshaal miidiyaa akka fayyadamtu akkin tiktookii irra dhufee taaptaap akka ja'uu fi miti jechuu barbaadeeti. Namni isa dubbisu barbaadan silkii isaatiin waa godhuu hin dandeessanii fi still barumsa sponsor harkatee jiran fakkaata mee san irra hojjanna waan dandeessan godha mucaa kana bira dhaabbadha wallahi mucaa kana bira dhaabbadha bataam itti amma bira dhaabbanne booda akka maqaan isaa amma olkee kanatti booda maqaan isaa oliin ka'u because takkuma carraan isin garee kanaafu akkaawuntiin amma maaliif hin gargaarre maakii warri jettan immoo akkaawuntiin maqaa imaama ganda sanii takkiin immoo bika naannoo saniitiin baname. Imaamni kun immoo hin amanamuu takkiin immoo maallaqa nyaataa jechuu osoo hin tahin nu caala isaatu itti dhiyaate nu caala isaatu qabe nu caala isaatu haadhas abbas beeka garuu maali rakkoon nama keenyaatu gaafa maallaqa galchuu kakuma galchuu barbaade 500 300 galcha maaliif ni beeytan. Waan dhuunfaati miti waan sabaatu namni qabatee badajee waan sammuu keessatti yaadee Oromoon jiila qaba maallaqa namarratti galchuu kanarratti abbaa sanirratti yoo hin ta'in nama bira galchee nama biratti ni deema jiila waan qabuuf maqaan akkaawuntii obboleeyyan sadeetiniitiin kaalidii fi ijoollee xixiqqoo lameeniitiin haa banamuu jee yaadeen jechuudha. So ni yaallaa ni bannaa fi jaanii gizee sun baname baafachuu yoo hin dandeenyellee ispoonsaroota baay'ee qaba namoota hedduutu amma kabarsiisuu barbaadu jira ka mana kireessinaaf waan waggaa 2 waan waggaa 3 warra jiru jira